Abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa barree biiliyoona 18 oliin daandiiwwan garaagaraa kiiloomeetira 738 ol ta'u sadarkaa asfaaltiitiin ijaarsisuudhaaf koontiraaktara walii mallatteesse. Jiraatonni godina Shawaa Lixaa naannoo ijaarsa riqichaa laga Gibee bara 2011 eegalamee ture adda cituu isaatiin komatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden murtoo maatii godaantotaa yeroo bulchiinsa Tiraamp adda bahan walitti deebisuu baasan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya bakka jirtan hundumatti nagaan isiniif haa ta'u jecha oduu sa'aatii kanaaf qabanne eegalleerra olaanaa yaaddeessaa dhimmoota dursuu jalqaban dursisiisuudhaan isin wajjin turtii taasisa. Garee abuutii kan hundeeffame humni shororkeessaa Saamrii jedhamu maayikaadiraatti yakka jimlaatti lammiilee irratti raawwate yakka baatii wal fakkaatu keessatti gareen Boko Haram Naayijeeriyaatti raawwate daran caalee galmaa'uusa. Abbatni waliigaltee poolisii idil addunyaa Interpol beeksiseera. Ibsa Interpol baasee abaabomaan mokkatanutti balballoomsite. Onkoloolessa 14 miidhaa raayyaa biyyaarraan gaheen guyyoota muraasaa booda gareen Saamirii jedhamu maayikaadiraatti lammiilee 600 ol guyyaa tokkotti miidhaarraan gahuun isaa kan yaadatamudha. Miidhaa gareen Saamirii maayikaadiraatti raawwate kun Naayijeeriyaatti gareen Boko Haram ji'oota wal fakkaatuun miidhaa geessiseen yakka lammiileen hedduun ittiin miidhaman ta'ee galmaa'u dhaabbanni waliigaltee poolisii idil addunyaa Interpol beeksiseera. Akka idil addunyaatti bara faranjootaa 2020tti miidhaa cimaa lammiilee irratti raawwate 10 ilaalchisuun ragaan Interpol baase akka mul'isutti gareen Saamirii lammiilee irratti ajjechaa jumlaa raawwateen garee shororkeessaa fi Boko Haram dabalatee biyyoota garaagaraatti ajjechaa jumlaa lammiilee irratti raawwate caaluun yakka sarba namoomaadha jedheera. Ji'oota 3 darban ji'a sadaasaatti qofa yakka raawwatameen Afrikaan sadarkaa jalqabaarra akka jirtu kan eeru ragaan Interpol lammiileen nagaa baay'een lubbuun wareegamuu ibseera. Afrikaatti aanuun biyyoonni baha Eeshiyaa fi Meeditiraaniyaa yakka kanaaf kanneen saaxilaman ta'us ibseera. Gareewwan shororkeessummaan socho'an lammiileen nagaa irratti ajjechaa isaan raawwatan yaaddessaa ta'us ragichi ibseera. Ji'oottan 3 darban keessatti biyyoonni yakki lubbuu lammiilee hedduu balleessan keessaa Itoophiyaa, Naayijeeriyaa, Moozaambiik, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Soomaaliyaa, Burkina Faasoo fi Chaad dabalatee kan beeksise ragaan Interpol biyyoota addunyaa kan biroo keessaa immoo Afgaanistaan, Sooriyaa, Indoneeshiyaa fi Oostiriyaa kaaheera. Ajjechaa gareen shororkeessitootaa biyyoota kana keessatti lammiilee irratti raawwatan akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa ji'a sadaasaa 2020tti qofa lammiileen nagaa gara 1,000tti siiqan ajjeefamuudha ragaan Interpol kan mul'isu. Akka ragaan Interpol mul'isutti gareen hidhattootaa miti mootummaa miidhaa geessisan keessaa lubbuu lammiilee hedduu kan balleesse Afrikaa, Eeshiyaa, Afgaanistaan, Yemenii fi Sooriyaatti kan raawwate akka ta'e kan ibse yoo ta'u, Itoophiyaatti gareen Saamirii jedhamu maayikaadiraatti yakka raawwatee fi Naayijeeriyaatti gareen Boko Haram yakki raawwatame yakka daran hammaataa ta'ee raawwatame ta'uu ibseera. Naannoo Tigraay dabalatee iddoowwan deeggarsi namoomaa barbaachisutti hojiiwwan hojjetamaa jiran cimee kan itti fufu ta'uusaa ministeerri nageenyaa beeksiseera. Ministeera nageenyaa Demufaariyaat Kaamil deeggarsa namoomaa fi deebisanii dhaabuu laalchisee ibsa miidiyaaleedhaaf laataniiru. Ministeeritiin naannoo Tigraayitti duula olaantummaa seeraa kabachiisuun wal qabsiisee lammiileen miiliyoona 2.5 deeggarsa guyyaa guyyaa kan isaan barbaachisu ta'uu fi deeggarsicha qaqqabsiisuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu isaanii ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin ibsaniiru. Dhaabbileen miti mootummaa deeggarsicha irratti hirmaachaa jirus jedhame. Hanga ammaatti lammiilee miiliyoona 1.6 ta'aniif deeggarsi midhaanii kumtaalli 300 fi 300 qaqqabuu isaas ministeera nageenyaa Aadde Mufaariyaat Kaamil ibsaniiru. Magaalaa Maqaleetti hojiin baruuf barsiisuu saboota garaagaraatiin addaan citee ture guraandhala guyyaa tokko bara 2013 irraa eegalee akka eegaluuf haaldureen xumuramuusa bulchiinsi magaalittii beeksiseera. Guyyaa eerame kanarraa eegalee dhaabbileen barnoota olaanoo daa'immanii hanga yuunivarsiitii jiran hojii baruu fi barsiisuu akka itti fufan kantiibaa magaalaa Maqalee obbo Ataakiltii Haayile Sillaasee ibsaniiru.
hojii baruu fi barsiisuu kana fiixaan baasuufis qaamolee qooda fudhattoota qoodarraa eegamu bahachuu akka qabanis obbo Takaltiin yaadachiisaniiru. Hojiin baruu fi barsiisuu addaan citee turuunsaa naannoon Tigraay misooma damee barnootaatiin boodatti akka hafu gochuurrayyuu qalbii daa'immaniitiif dargaggoota miidhee akka ture kantiibaa Taakilti Haile Sillaasee ibsuu isaanii Gabra እግዚአብሔር Haayiluutu gabaase. Guyyaa kaleessarraa eegaluudhaan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi paartii badhaadhinaa deeggaruudhaaf magaalota naannoo Oromiyaa garaagaraa keessatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamaa turuunsaa kan yaadatamudha. Kanuma ilaalcha keessa gashuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ummata bahuudhaan deeggarsa ministeera muummee fi paartii badhaadhinaatiif ibsaniifis galata isaanii ibsaniiru. Deeggarsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif taasifames hooggansi caalmaatti ummataaf akka hojjetuuf kan kakaasudhas jedhaniiru. Barreeffama galateeffannaa ministeera dhifamaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa nu qaqqabe immoo Awwaayyoo Kafanii akka ta'an nuti qindeesseera. Ergaa galateeffannaa Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummata naannichaaf dabarsan kabajamaa uummata naannoo keenyaa hunda dura kaka'umsa dhuunfaa keessaniin hiriira nagaa ergaa guddaa of keessaa qabu qopheessitanii calqabaa hanga dhumaatti qindooftanii hoogganuun karaa nagaan waan xumurtaniif dinqisiifannaa fi galata guddaan qabuun ibsa. Hiriirri deeggarsaa kaleessaa hanga har'aatti magaalotaa fi godinaalee hunda keessatti gaggeessuun rakkoo nageenya tokko malee xumurtan ergaawwan gurguddaa 4 dabarseera. Inni tokkoffaan uummanni naannichaa mirgaa fi faayidaa argate sirnaan lakkaa'ee kan hubate waan isaa hafu guuttachuuf tarsimoo ittiin qabsaa'u kan adda baafatee fi gurmuu fi walooma isaa kan cimsate ta'uu isaati. Ergaa lammaffaan hiriira deeggarsaa uummata keenyaa kaayyoo fi mul'anni hooggansi qabu qormaataan sakaalamee kan hin kufnee fi firii lakkaa'amu galmeessaa duratti kan imalu ta'uu ifatti kan agarsiisedha. Uummanni hiriiraaf ba'e kun jaalalaa fi deeggarsa hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif qabu wayita ibsu. Waamicha kee hunda ni dhageenya. Ergamoota keenya hunda ni raawwanna ejjennoo jedhu qabateera. Injifannoowwan hooggansa paartii badhaadhinaa fi ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedin hanga ammaatti galmaa'e dinqisiifachaa fi galateeffachaa deeggarsaa fi tumsa hojii itti aanuu raawwachuuf qabus agarsiiseera. Sadaffaa irratti uummanni kaleessa wayita juntaan TPLF raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti haleellaa raawwatu aariin wareeree daandiitti ba'ee xiiqii qabu agarsiise. Har'a wayita raayyaan keenya injifannoo boonsaa argate kanattis kabajaa fi aantummaa qabu ibsuuf hin callisu ergaa jedhu dabarseera. Injifannoon raayyaa ittisa biyyaa injifannoo keenya jechuun ergama kanaan booda nageenyaa fi birmadummaa biyyaa kabachiisuuf raayyaa ittisa biyyaa eeggatu hunda keessatti humna guutuun kan tumsu ta'us ibseera. Ergaa afuraffaan hiriira deeggarsaa uummata keenyaa duudhaa uummatummaaniis ta'e ilaalama siyaasaa ammayyaatiin obbolummaa walqixxummaa fi jaalala cimsuudhaan biyyaa fi uummata mijuu badhaadhinaa irraa dhandhamatu ijaaruuf kan hojjetu ta'uu agarsiiseera. Hamileen uummataa kun paartii badhaadhinaa fi mootummaaf ergaa guddaa kan dabarsee fi hojii itti aanuuf caalmatti kan qopheessedha. Kanaafuu hojiiwwan nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu, qonna bonaa fi gannaa ciminaan itti fufsiisuu, galii mootummaa sirnaan walitti qabuu, piroojektota misoomaa hunda yeroo qabaman keessatti ijaarree xumuruudhaan uummata fayyadamaa taasisuuf hojiiwwan nu eeggatan hunda si'oominaa fi qulqullinaan raawwachuuf waadaa keenya ni haaromsina. Xumuraa irrattis uummanni kabajamaan injifannoowwan hanga ammaatiif beekamtii kennitan kun ergamoota fuuldura keenyatti nu eeggatan hunda milkaa'inaan xumuruuf humna beekumsaa fi qabeenya qabdan hundaan akka nu tumsitan carraa kanaan waamichan dabarsa. Ammas gamtaan gara injifannootti. Abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa birrii biliyoona 18 waliin daandiiwwan garaagaraa dheerina kiiloomeetira 738 ol ta'u sadarkaa asfaaltiitiin uwwisuudhaaf kontiraaktaroota waliin waliif mallatteesse. Ijaarsi daandiiwwanii 7 baasii mootummaa Itoophiyaatiin kan uwwifamu yoo ta'u daandiin asfaaltii Jimmaa Ciddaa immoo deeggarsa dhaabbata idila addunyaa Jaappaanii fi baankii misooma Afrikaa irraa argameen kan ijaaramu ta'aa jedhameera. Waliigaltee kanas Daayirekteer olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Taganyii fi bakka buutonni dhaabbilee ijaarsaa waliif mallatteessaniiru. Yeroo kaameef keessatti sadarkaa qulqullina eeggamuun ijaarsi daandiiwwan kan akka xumuramuufis walitti fufinsaan hordoffiin kan taasifamuuf ta'uu isaas yeroo mallattoo kanatti ibsameera. Filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jedhu karaa qaqqabeessaa fi amanamaa ta'een gaggeessuudhaaf
hojii filannoon duraa irratti hojjechuun murteessaa ta'uusaa hayyoonni dubbatani. Adeemsi filannoo irratti hayyoonni miidiyaalee fi mootummaan gahee isaanii dagachuu hin qabanis jedhameetii jira. Mabetta Shoobee gabaasa isaa akka taanutti kenneeste. Waggaa lamaan darbanitti siyaasa biyyattii keessatti jijjiiramoonni garaagaraa gaggeeffamaa ture jira. Joota muraasaan boodammoo lammiileen biyyattii marsaa ja'affaadhaaf nama isaan hoogganu yeroo itti filatan eeggamaa jira. Filannoon kun jijjiirama biyyattiin taasisteen booda waan gaggeeffamuuf uummata biyyattii biratti eeggamu tokkoon abdii guddaa yoo qabaates gama biraan ammoo sodaa uumaa jira jedhan hayyoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu. ሰው በተስፋ እንዲጠብቁ የተሻለ ነገር ሰላም ያለበት wanti abdiidhaan akka eegamu godhu keessaa filannoo kanaan bu'aan argamu nageenya ni uuma murtee akka qabeessa argadha jedhee namni abdiidhaan eegaa jira faallaa kanaa immoo sodaawwan jiranis hedduudha fakkeenyaaf rakkoo naannoo Tigraayitti mul'ate fa'aa kaasuu dandeenya taateewwan akkasii darbanii mul'atan akka sodaatti ilaalamu sababni isaas rakkoon akkanaa kun tasa mudachuu danda'a inni jedhu hawaasa biratti ka'uu danda'a. ይሄ ምርጫ ብዙ ፓርቲዎች ብዙ ተፎካካሪ ፓርቲዎች ፓርላማ ውስጥ ገብቶ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሪፕሬዘንቴሽን የሚያገኙበት filannoo kanarratti paartileen morkattootaa hedduun paarlaamaa keessaa seenuun sabaaf sablammoonni bakka bu'oota isa dhugaa argachuu danda'a waan ta'eef kun abdii tokko gama biraatiin ammoo dirreen siyaasaa amma keessa jirru isa duraarra fooyya'aa waan ta'eef paartileen morkattootaa hundi imaammata isaanii uummata biyyattiitiif karaa sababa irratti hundaa'een yoo dhiyeessan filannoon fooyya'insa qabu gaggeessuu dandeenya. Filannoo kana karaa nagaan gaggeessuudhaa fi dhimmi nageenyaa dhimma xiyyeeffannoon itti kennamuu qabus akka ta'e hayyoonni kun himaniiru. Hunda caalaa filannoon kun haqa qabeessaa fi amanamaa akka ta'u gochuudhaa fi paartileen morkattootaas waliigalteen hojjechuu qabu jedhan. ይሄ ምርጫ ተአማኒ እንዲሆን filannichi haqa qabeessa akka ta'uuf adeemsi isaas murteessaadha. Yaanni koo isa kaan caala inni jedhu paartilee siyaasaa biraatti mul'atullee adeemsi gaariin yoo jiraate sirreessuu danda'a. Haa ta'u malee yoo adeemsicha irratti rakkoo qabaate immoo rakkoo uumuu danda'a. Kanaaf amanamummaadhaan filannoon adeemsi isaa jalqabarraa eegalee jechuudha. Warreen adeemsa kanarratti hirmaatanis ta'e boordiin filannoo karaa ifa ta'een wantoota hojjetamuus hojjechuu qaba. Odeeffannoowwan kennamanis giddugaleessa tokkorraa osoo kenname yoo xiqqaate bu'aa filannoo nan fudhaa hin fudhuu gidduutti rakkoon hin uumamu. ምርጫው ተአማኝ እንዲሆን ሂደቱ ነው ወሳኝ የኔ ሐሳብ የበላይ ነው የሚለውንም አስተሳሰብ የተወሰኑ አካላቶች ጋር ቢኖር filannoon kun amanamaa akka ta'uuf paartileen siyaasaa hunduu hojii manee isaanirraa eeggamu baachuu qabu addatti paartileen waliigaluu qabu sababni isaas sadarkaa paartileetti hanqinni yoo jiraate uummanni burjaaja'uu danda'a waan ta'eefidha. Qaamni hawaasaa nama isa hoogganu filatu mirgaa filachuu isaatti fayyadamuudhaan qaama isa hoogganu filachuu qabaas jedhan. Meeshaalee filannoof oolan guuturraa hanga nageenya hawaasaa mirkaneessutti ammoo mootummaan gahee isaa bahachuu qaba jedhan. Gama birootiin ammoo miidiyaalee fi hayyoonnis odeeffannoo dhuga qabeessa hawaasa biraan gahuu keessatti gahee isaanii bahachuu akka qabanis hayyoonni kun dubbataniiru. የምሁራኑ ኃላፊነት ሰውን የማንቃት የማሳወቅ አሴም ታይም ደግሞ ራሳቸውም የምርጫ ሂደቱ ላይ gaheen hayyootaa hawaasaaf hubannoo kennuu fi beeksisuudha. Adeemsa filannichaa irrattis karaa bilisa ta'een socho'uu qabu. Gama biraatiin ammoo miidiyaaleenis filannoo keessatti gahee guddaa qabu. Filannoo irratti yaadatu injifata waan ta'eef yaadni kun loogii tokko malee akka dhiyaatu gochuun murteessaadha. Akka hayyoonni kun jedhanitti filannoon kun karaa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'een yoo gaggeeffame biyyattiin nageenya itti fufiinsa qabu akka qabaattu gochuun cinaatti sirni dimookiraasii afaaniin dubbannu caalatti hojiirra akka jiru kan itti mul'atudha. Kanaafis carraa guddaa kan uumuudha jedhan. Baatiiwwan jahan darban keessatti magaalaa Finfinneetti balaawwan garaagaraa 175 qaqqabuusaa ኮሚሽንን ፖሊሲ መጋላ ፍንፍኔ beeksiseera. Balaawwan kanneen keessaa 110 balaa abiddaa 24 balaa tasaa ta'uunis ibsameera. Balaa adoolessaa bara 2012 irraa eegalee hanga muddee 2013tti mudate kanaan lubbuun namoota 5 darbuu fi qabeenyi birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 100 fi miiliyoona 57 baasuu manca'uusaas koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee hubachiiseera. Ka'umsi balaawwan kanneenis of eeggannoo dhabinsaa ta'uusaa qorannoon mirkaneessuusaa kan ibse koomishinichi eenyuma kanallee giddugala gabaa ifoyitaa kolfee fi wiirtuu qo'annoo fi misooma bosonaa gullalleerra balaa middaa qaqqabee kanumaan kan wali qabatu ta'uusaas qorannoo isaatiin ifoomseera. Oduma wali qabatuun koomishiniin hoggansa balaa abiddaa fi tasaa magaalaa Finfinnee
ogeessota balaaf dubdeebii kennuu danda'an leenjisaa ture 189 eebbisiiseera. Komishinichi ogeessota 189 giddugala leenjii hooggansaa ittisa sodaa balaa abiddaa keessatti ji'oottan ja'an darbaniif barnoota gochaa fi yaadrimeedhaan barsiisaa ture kan eebbisiisedha. Magaalaan Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaa dippiloomaatota garaagaraa qonsilaa fi investimentii guddaa fi akkasumas gamoowwan gurguddaa ta'uun wali qabate dhimmoonni kunneen balaa abiddaas ta'ee kanneen biroof akka hin saaxilamne gochuun barbaachisaadha. Kanaaf nageenyummaa dhaabbilee kanneenii eeguu fi komishinicha humna namaa ga'umsa qabuun gabbisuun barbaachisaa waan ta'eef ogeessonni kun akka leenji'u taasifamee jedhameera sirna eebbaa kanarratti. Eebbifamtoonni kunniinis balaawwan yeroo garaagaraatti mudatu qabiyyee fi gosaan adda baasuudhaan maddi ka'umsaa qorachuu fi balballoomsuun dubdeebii qindaa'aa saayinsiin deeggarame kennuudhaaf qophii ta'uu isaanis ibsaniiru. Sirna eebbaa kanarratti hooggantoonni olaanoonni bulchiinsa magaalichaa kan argaman yoo ta'u ergaan garaagaraas darbeera. Waajjirri qindeessa hirmaannaa uummataa ijaarsaa hidhaaromsaa kan magaalaa Finfinnee ji'oottan torban darban qofatti birrii biliyoona 1.5 ol walitti qabuu danda'u isaa beeksise. Galiin walitti qabame kun galii waliigalaa bara 2013 hanga bara 2009 ijaarsa hidhichaatiif walitti qabame kan caalu ta'uunsaa simameera. Galichi jiraattota dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa magaalittii irraa kan walitti qabame ta'uu kan ibsan hoogganaan waajjirichaa obbo Misikir Nagaash dhiibbaan koronaan uumee jiraatus hirmaannaa uummata magaalittii daran cimee itti fufuusaa ibsani. Waggaa 10 keessatti ijaarsa hidha haaromsaatiif deeggarsi uummataa walitti qabamuu danda'e birrii biliyoona 1.1 keessattuu kan bara 2012 qofaatti yoo ilaalle baay'ee gadi aanaadha jechuun ni danda'ama. Birrii miliyoona 80 qofa. Bara bajataa 2013 kanatti garuu ji'a 7 qofa keessatti karoora keenyaan olitti milkeessineerra. Karoorri keenya kan bara kanaa birrii miliyoona 700 fi miliyoona 89 walitti qabuuf ture. Garuu ji'a 7 qofa keessatti birrii biliyoona 1.5 kana walitti qabuu dandeenyeerra. Dhibbantaa 193 milkeessineerra jechuudha. ከእቅድ በላይ 1.5 ቢሊዮን ብር ያህል ማሳካት ችለናል። Geemni hidha haaromsaa ji'oota 14 kutaa magaalittii keessaa bifa ho'aadhaan naannawaa tures kamisa dhufuu kabaja guddaan gara magaalaa Harar kan gaggeeffamu ta'uu isaas ibsani. ዓመት ከሁለት ወር ወይም 14 ወር ያህል ነው የቆየ። በዚህ በቆየባቸው ጊዜያቶች ለሁሉም ክፍለ ከተሞች Geemni hidha haaromsaa waggaa tokkoo fi ji'a lamaaf yookaan ji'oota 14 magaalaa Finfinnee keessa ture. Turtii ji'oota 14 kana keessatti tartiiba yeroo kaa'ameetiin guutuu kutaalee magaalattii keessa naanna'uun bifa ho'aan simatamaa tureera. Geemni magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Itoophiyaa fi Afrikaa taate keessa naanna'aa ture kun kamisa dhufu waxabajjii 27 2013 gara Harariitti kabaja guddaan kan gaggeessamu ta'a. ጥር 27 2013 ዓ.ም ለተረኛው ለሐረሪ ክልል በደማቅ ሁኔታ በክብር እናስረክባለን. Magaalaa Finfinneetti karaa seeraan alaatiin manneen gandaa qabamanii turan gadi lakkisuudhaan jiraattota magaalichaa rakkoof saaxilamaniif kan dabarfaman ta'u itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsani. Bulchiinsa magaalichaatti baatiiwwan darbe keessaa kutaa magaalotaa hunda keessatti sakattoo taasifameen manneen gandaa karaa seeraan alaatiin qabamanii argamuun isaanii ibsameera. Guyyaa har'aa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Araadaatti manneen jireenyaa ganda 139 seeraan ala qabamanii turanii kanneen harka qalleeyyii ta'aniif kennamaniiru. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalichaas manneen seeraan ala qabamanii jiran namoota harka qalleeyyii fi rakkoo garaagaraatiif saaxilamaniif akka laatamuu murtaa'uusaa Adde Adaanech Abeebee ibsaniiru. Adde Adaanech furtuu manneen gandaa kenniinis harka qalleeyyiitti laataniiru. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa daannoo ijaarsa riqichaa laga Gibee bara 2011 eegalamee ture adda cituu isaatiin komatani. Bulchiinsi aanaa daannoo fi abbaan taayitaa godina Shawaa Lixaa rakkinicha furuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii irra deddeebiidhaan qaama dhimmi ilaallatu gaafachaa
turuu isaanii himaniiru. Abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa hojiin ijaarsa riqicha laga Gibee addaan citee akka eegalamuu fi qaama ijaarsicha fudhatee waliin mari'achaa jiraachuu ibsuudhaan mariin kun kan hin milkoofne taanaan garuu waliigaltee addaan kutuudhaan kontiraaktara biraatiif kennuun hojicha akka itti fufuu kan taasisu ta'uusaa ibseera. Fayyaraa Margaati garasitti imaluudhaan gabaasa taanu kanaaf qaamolee garaagaraa dubbisuudhaan kan qindeesse. Madda humna ibsaa ta'uun lammiilee Itoophiyaa hedduuf ifa kan kennu lagni Gibee jiraattota aanaa daannoo fi billoo boshee garuu manaa bahuu dhorkuun miidhaa guddaa geessaa jiruun gatii lubbuu baasaa jiraachuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Lagni guddaan godina Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa fi godina Jimmaa qaxxaamuruun naannoo uummattoota kibbaa seenu Gibeen balaa hammaataa aanaa daannootti qaqqabsiisaa jiruun lubbuu maatii hedduu gaaga'uu jiraattonni aanichaa ETV'tti himaniiru. Namni firrisaa aantiinsaa hin nyaatamin wayin immoo namni kanaan gaddee wayyaa gaddaan uffatiin hin jiru jechaadha. Dubartoonni baay'een isaanii kan tajaajila ambulaansii barbaachaaf jennee siree hin baannee finnee laga kana irratti lubbuun isaanii darbellee jira jechaadha. Keessumaa dubartoota garaatti baatan irratti dhiibbaan guddaan tureera. Ammallee rakkoo guddaa keessa jirra. Bara 2011 akkuma kana gabaa nagaduuf ba'anii kan nama tokko ijoollee dubaraa lama wal faana nyaate tokko keessaa argamte mucaan daraartuun jedhamtu tokko immoo barattuu kutaa afurii tuu daftara bitattee galtu bishaan kanaan wareegamtee reeffi ishee hanga guyyaarraa kanaatti utuun awwaalamiin hafee jira. Imaltoota aanaa daannoo gabaaf laga Gibee ce'anii magaalaa Sayyoo deemaa turan keessaa mucaa abbaa isaa lagni Gibee ji'a tokkoon dura jalaa nyaatee fi dubartii abbaa warraa ishee waggaa tokkoon dura lagichumti jalaa fudhate dubbisneerra. Bishaan kun abboota koo abbaayee koo obbolaa abbaayee kootii nyaateera. Dafinoo ganama warra duraa dhaqnanii deeman. Wardoada deemanii biyyarraa godhanii iddoo isaan dhaqan hin beeknu. Dafinoo ganama sana imbulan seenee billootti ganama ituma eenyu sa'aatii 6 barbaacha yeroo ka'an jarri reenfa tokko argan. Nama 3 kan nyaatame reenfa tokko argame. Kanarraa miidhaa guddaa geessisaa jira. Amma nan gala jedheetu adeemu abbaan manaa koo waa'ee bishaan kanaatiif lubbuun isaa darbeera. Bishaan kun baay'eedha. Nama baay'ee kaayyoo isaa karaatti hambisee kaayyoon koo asan gaatu jedhee fi hubuu namni kun waa'ee laga Gibeetiif lubbuun isaa kun asitti hafeera. Umurii keenya kanaan laga kana irratti waan tokko argine har'a garuu nafsiin koo jannata ga'an jedhan. Akka ragaan abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa irraa arganne mul'isutti rakkoo lagichi uummata irraan gahaa jiru furuu mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2010 lagicha irratti riqicha meetira 46 dheeratu hojjechuuf baasii birrii miiliyoona 20.4 ramaduun hojii eegalee ture. Riqichi hojjetamuu akkuma jalqabeen hojii isaa addaan cituu kan beeksise itti gaafatamaan abbaa taayitaa daandiiwwan aanaa daannoo Taammanaa Asaffaa ijaarsi riqichichaa jalqabuma yeroo eegalu iftoomina kan hin qabne ta'uu himan. Riqaa kana wal qabatee wanti dhokataa ta'e baay'eetu jira jechuudha. Tokko diizaayinii isaa nu biran jiru. Ispeesifikeeshiniin isaa nu biran jiru. Beekuu qaba ture. Gaafanni irraa nu kennuu hin dandeenye jechuudha. Biiroo deemee lafa itti gaafatamaa waajjiraa jiru itti gaafadheera jechuudha. Bulchaan aanaa daannoo ijaarsi riqicha laga Gibee irratti eegalame addaan cituun rakkoo bulchiinsa gaarii cimaa ta'aa jiraachuu eeruun rakkinichi furmaata akka argatuuf hanga waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qaamaa fi xalayaan gaafachaa turuu himan. Waan dhiyeessaa jedhamee fi albuudaa dhiyaachuu qabu dhagaa baasuu cirracha irratti iddoo argachuu waan argachuu qaban hunda bilisaan akka argatan hawaasa mariisifnee yaala mijeessuufidha. Akka kanarraa fi qulqullina isaa kan hordofu sadarkaan inni irra ga'ee kaffaltii isaaf waan hundaaf kan hordofu naannoodha. Nuyi wanni gaafatamnuu fi waan nutti himame raawwachuudha. Isa kanammoo karaa keenya nuti dirqama keenya baaneerra. Baanee kaanee yeroodhaan hojjetamuu dhiisuusaaf gaaffii dhiyeessaa jirra mootummaa jechuudha har'a gaafataa jirra. Namni nu jalaa qabu hin jiru. Abbaan taayitaa daandiiwwanii godina Shawaa Lixaas rakkoo hawaasicharra sababii riqicha dhabuun gahaa jiru qaama dhimma ilaaluuf gabaasaa turuu hubachiiseera. Abbaan taayitaa daandiiwwan rakkoo kana hiikuudhaaf kontiraaktaratti dabarsee jira. Kontiraaktarri kun dhufee hojii kana akka eegaluu godheet gamaaf gamasiin qofforee odoo hojii kana karaa sirrii ta'een hojjetiin ganna naannoo caamsaa keessa kan inni dhufe. Bara 2011 hojiin kun odoo hojjetamiin hanga ammaatti jira jechuudha. Kana biiroonis rakkoo kana hin beeka. Rakkoo jiraattonni aanaa daannoo kaasan quba qabdu furmaanni jiru maali jennee daayirektara olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa wayita gaafannetti rakkoon hojii ijaarsa riqicha laga Gibee hanqina raawwachiisummaa kontiraaktaraa ta'uu himan. Qorannoo
2011 xumura dura jiruuni riqni laga kana rakkoo diizaayinii qaba ture. Kan dura akkaataa bu'uura isaa iddoo faawundeeshinii isaatii fi akkaataa hojii qabatamaan yerootti galan immoo garaagartee uumeetu rakkoo diizaayiniitu jira ture kan qoran 2011 xumurarraa dura isa jiru jechuudha. Piroojeekticha hojjechuuf kan fudhate korporeeshinii ijaarsa daandiiwwan Oromiyaa ta'uu kan himan daayirektarichi waliin mari'achuun hojicha dhiyootti akka eegalamu taasisuuf yaalamaa jiraachuu eeran. Yaaliin kun yoo hin milkoofne garuu qaama biroof dabarsanii kennuuf akka jiran hubachiisaniiru. Sadarkaa kilaastara baadiyyaatti qoranneerra, sadarkaa koree dhaabbiitti qoranneerra, sadarkaa mana hojii keenyaattis yeroo adda addaatti qoranneerra. Hin hojjannaadha. Ijoolleedhuma ganuma keenya hin hojjannaadha. Wanti harka isaan qabe maashinariuma kana hambiraamtu jiru. Isa kana nutis gama barbaachisaa ta'een deeggarree yoo xinnaate barana substructure fi superstructure isaa inni miillaa fi inni gubbaan isaa akka dhumu gochuudha bara kana jechuudha. Kana karoorfanneerraa hin milkoofnas kan jedhu ni qabaanii jechuudha. Ijaarsi riqicha laga Gibee meetira 46 dheeratuuf birriin miiliyoona 20 qofti ramadamuun qulqullina piroojeektichaaf shakkiisaa ta'us qulqullinaa fi yeroo qametti akka xumuramuuf abbaan taayitaa daandiiwwan Oromiyaa baajata gahaa ramaduu akka danda'u daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa Injiinar Dajanee Fiqaaduu himaniiru. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee bulchiinsa magaalaa Baatuutti manneen gubatanii fi caccabanii turan hundu jiraattota magaalittiitiin gara bakka isaaniitti deebi'uudhaan ijaaramuun isaanii ibsame. Namoonni akka kana keessatti hirmaatanii seeraaf dhiyaatanii murtee gochaa kan argatan ta'uusaa manni hojii abbaan langaa magaalichaa beeksiseera. Taddasaa Tarrafaa garasitti maluudhaan gabaasni qindeesse akka ta'an simbiraga. Ajjecha artist Haacaaluu hordofee mormii guutuu Oromiyaatti taasifameen magaalota garaagaraatti namoota nageenyaan barbaanneen lubbuun namootaa fi qabeenyi manca'uun isaanii yaadatama. Bulchiinsa magaalaa Baatuuttis manneen jireenyaa 70 fi manneen daldalaa fi hoteelota irraa miidhaan qaqqabee turus mootummaa fi jiraattonni magaalaa Baatuu maallaqa isaanii baasuudhaan manneen miidhaman iddootti deebisanii jiru. Namoonni qabeenyi jalaa miidhames tumsaa jiraattota magaalaa Baatuu galateeffatanii jiru. የቃጠለው እንዲያውም ያሉትን ነገሮች የመሰባበር ሁኔታ ነበረ። Qabeenyi gubateera. Kan caccabsanii ture tajaajila dhaamnee turre amma irra deebiin suphinee meeshaa binnee hojii eegalleerra. Dhugaa dubbachuuf uummanni magaalaa Baatuu hoteela kana akka kan isaatti ilaala. Qabeenya saamame nuuf deebisaniiru. Erga badiin kun mudatee uummanni kun nu waliin jira. በእውነቱ ከሆነ የከተማው ነዋሪ ቤቱን እንደራሱ ነው የሚያየው፣ እንደራሱ ቤት ነው የሚያየው። የተዘረፉ እቃዎችን ለማስመለስ ከኛው ጋር ነው እንትን ሲሉ የነበረው የዛን ሰሞን ተሰምቷቸው እቃ ለማስመለስ ቤቱንም ለመታደግ የተለያየ አስተዋጽኦ ነበር። የሰው ርብርብ ባይኖር ይሄው እዚህ ቦታ አይመለስም። ይሄ tumsi uummataa osoo hin jiraanne manni kun iddoo isaatti hin deebi'u ture. Jiraataan magaalaa Baatuu na gargaareera. Hoteela kana deebisee naaf ijaareera. Meeshaa ijaarsaa fi hamileen na waliin dhaabbachaa turani. ከምንም በላይ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር የአካባቢው ማህበረሰብ ሳስመርቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርገልኝ። Amma hojii eegalleerra rabbi haa galatoomu. Iddoo kootti deebi'aan jira. Hoteela kana yoon eebbisu jiraataan sirriitti na bira dhaabbate. Jiraataan magaalaa Baatuu jaalala natti agarsiiseera. Akka dhuunfaa kootti bakka naaf kennan rabbi isaaniif haa kennu. Bulchiinsi magaalaas tumsa nuuf godheera. Amma sadarkaa gaarii irran jira. ስለ ከተማው ነዋሪ እኔ ፍቅር አሳይቶኛል። በግሌ የተለየ ፍቅር ያሳይ በእውነት እግዚአብሔር ይክፈላቸው። ማንጉዶonni biyyaa fi abbootiin amantaa bulchiinsa magaalaa Baatuus uummata waliin ta'anii hojii deebisanii dhaabuu akka hojjechaa turan dubbatanii jiru. Sochii uummanni magaalaa godheen jaarsoliin biyyaa godhaniin jiraattonni magaalaa hunda harka ol qabatanii godhaniin wanna yoo sanbade hunda deebifnee ijaarreerra yeroo ammaatitti harka dhibbaa jechuun danda'a hundi isaanii deebanii ijaaramaniiranii namni keessan miidhuuf sabni keessan miidhuuf asirratti irra raawwatame tokko hin jiru. Sun bakka nuun bu'u. Miidhaan tasaa guyyaa tokko uumame. Kun qara waan hin beekne qaamni kana qophaa'ee ofirraa dhorkuuf yaala hin jiru. Waan odoo hin beekne miidhaan uumame isa ammoo achii as yoo xiqqaate harka 85 ol manneen bal'ee deebi'ee namoonni hojii galee jiraataan magaalaa Baatuu ijaarsoon hawaasni jiru qaamni nageenya tokkummaan itti deemaa jira. Abbaan alangaa bulchiinsa magaalaa Baatuu gama isaatiin
olaantummaa seeraa kabachiisuuf shakkamtoota 242 to'atee murtee kennisiisaa akka jiru obbo Ahmad Aliyyi hoogganaan waajjira abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Baatuu dubbatanii jiru. Turtii qorannaa kanaa keessatti namoota waliigala 242 to'annaa jala oole. Kan to'annaa jala oolan kanneen keessaa namoonni mana hojii abbaa alangaa federaalaaf kan himannaan irratti baname nama 109. Sadarkaa keenyatti bulchiinsa magaalaa Baatuutti nama 57 himannaan kan irratti baname. Godinatti ammoo nama tokko irratti kan baname. Galmeen 9 kun nama 57 qaba. Namoota galmee 9 keessaa galmeen 7 murtii argatee jira. Murtii adda addaa argatee jira. Galmee 2 qofaatu beellama irra jira jechuudha yeroo ammaa kana. Murtiiwwan kennaman hidhaa cimaa baay'een isaanii waggaa tokko ol kan ta'ani. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baatuu obbo Gosaa Tsaggaa'ee jiraattonni magaalaa Baatuu maallaqa isaanii baasii gochuudhaan miidhamtoota kana deebisanii akka dhaaban dubbatanii jiru. Mana jireenyaa 70 fi mana daldala adda addaa 72 waliigala mana 142 bakka itti deebisuu qabnaa kan jedhu kun murtaa'e. Hoteelota 72 rakkoon irra ga'e kana hunda isaanii deebisuu qabnaa jedhaniiti isas murteema gaafa duraa murteessaniin koree abbootii amantaa jaarsota biyyaa keessaa ijaarreetti warra rakkoon irra ga'e kanas miidhamaa kanas mari'achiifneetti nu bakka itti deebisa jedheeni isaanis amananii fudhatanii har'a manni hoteelee keenya tokko sodoonafin hundi isaanii bakka itti deebi'anii jiru. Baazaarii qopheessanii maallaqa walitti funaananii. Rakkoo mudate walumaan furuudhaaf hojiin tumsaan yeroo ammaa kana hojjetamaa jiru kana miidiyaalee fi gareewwan tokko tokko ammas olola hin taane sabni tokko qofa akka miidhametti odeessuu fi gabaasuudhaan hawaasa waliin jiraachaa jiru mootummaa fi uummata wal shakkisiisuuf hojjetaa jiran gocha isaanii irraa akka of qusatan manguddoonnii fi abbootiin amantaa bulchiinsa magaalaa Baatuu waamicha dabarsaniiru. Daawwattoota keenyaatiif afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kana hordofaa jirtu ammoo gara odeeffannoo sadarkaalee addunyaatti walitti qabanneetti sin ceesisna. Raashiyaatti talaalleen vaayirasii koronaa Sputnik jedhamu dhibbeentaa 92 fayyisuu kan danda'u ta'uun isaa mirkanaa'e. Namoota talaallichi irratti yaalame irrattis dhukkubbii muraasa malee rakkoon biraa irratti mul'atu jedhameera. Raashiyaan talaallee kana oomishtee hojiirraa erga oolchitee kan ture ta'ullee warreen biyyoota lixaa garuu beekamtii osoo hin kennin turaniiru. Daawaan talaallee kun qorrina digirii seentigireedii 2-8 keessa yoo turan caalmaatti kan fayyisan ta'uun isaaniis ibsame. Raashiyaan alattis Iraan, Venezuelaa, Filisxeemii fi biyyoota garaagaraa keessattis talaalliin kun kennamaa jira. Biyyoota akka Pfizer, AstraZeneca, Moderna fi Johnsonitti aanuudhaan Raashiyaan biyya talaalliin vaayirasii koronaa beekamtii kennameef shanaffaa ta'uudhaanis galmoofteetti jechuudhaan Reuters gabaaseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden murtoo maatii godaantota yeroo bulchiinsa Tiraamp adda bahan walitti deebisuu baasani. Murtoo kanaan ijoollee fi maatiin seerri godaansaa bulchiinsa Tiraamp gargar baasee ture. Kumaatamaan lakkaaman walitti deebuudhaaf carraa argatus jedhameera. Gabaasa miidiyaalee addunyaa garaagaraa awwalu seen akka ta'anitti qindeesse. Amma dargaggeessa umrii 17 kan ta'e James umrii isaa waggaa 14tti Biraazil irraa haadha isaa wajjin karaa daangaa Meeksikootiin Ameerikaa kan seene yeroo sanattis haadha isaa irraa gargar baafamee haati isaa akka gara biyya isheetti deebitu taasifame ergasii jireenya ulfaataa dabarsaa ture jedha. Wanti tokkoyyuu na hin gammachiisu laamsha'eera jechuu dandeessa. Seerota jeccimoo bara bulchiinsa Pireezidaant Doonaald Tiraampiti ba'an keessaa seerri to'annoo daangaa fi godaansaa isa tokkodha. Pireezidaantichi fedhii olaanaa godaantota hir'isuuf qabaniin daangaa Meeksikoo irratti doolaara biiliyoona 10 oliin ijaarsa dallaa jalqabsiisuun dabalatatti seera cimaas hojiirra oolchaniiru. Seerri kunis maatii fi ijoolleen godaansa seeran alaan gara Ameerikaa yoo seenan maatii hidhanii tursiisuun gara biyya isaaniitti kan deebisu yoo ta'u, ijoolleen isaanii ammoo gara wiirtuu kunuunsa fi guddisa daa'immaniitti geeffamu. Haala kanaan daa'immanii fi maatiin kumaatamaan lakkaa'amu gargar
gargar ba'uuf dirqamaniiru. Pirezidaantiin haaraan Ameerikaa Joo Baayiden wixneewwan seeraa hooggansa Doonaald Tiraamp hedduu isaanii aangoo olaanaa pirezidaantummaan isaan gonfachiisuun haqaa kan jiran yoo ta'u, ijaarsi dallaa daangaa Meeksikoo akka dhaabbatu ajajaniiru. Daa'immanii fi maatiin sababa imaammata bulchiinsa daangaa Doonaald Tiraampiin gargar bahan akka walitti deebi'an ajajuun wixneen seeraa duraan ture akka haqamu mallattoo isaaniin mirkaneessaniiru. Bulchiinsa Doonaald Tiraamp ijoollee maatii isaanii irraa gargar baase gocha ulfinaa fi kabaja namoomaaf kennamuun wal faallessuudha jedhan pirezidaanti Joo Baayiden. Bulchiinsi darbe qaanii biyyaalessaa nutti uume ijoollee maatii isaanii haadhaa fi abbaarraa gargar baase nu qaanesse. Imaammatni qaanessaan kun akka haqamu murteessine. Seerri to'annoo daangaa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp yoo xiqqaate ijoollee 5,500 ol maatii isaanii irraa akka gargar baase ragaaleen ni mul'isu. Amma ijoolleen achi buuteen isaanii dhabames akka jiran himameera. Seerichi haqamuun isaa garuu ijoollee 10,000 lakkaa'aman maatii isaaniitiin akka walitti deebisu abdatameera. Bakka bu'aan waldaa siiviilii walabummaa Ameerikaa Liigarnet seerichi haqamuu hordofuun maatiin ijoollee irraa gargar baafaman biyyaa fi iddoo jiranii barbaadamanii Ameerikaa geeffamanii ijoollee isaanii wajjin akka jiraatan haalli mijaa'uu fi qaba jedhu. Gara Ameerikaa dhufanii ijoollee isaanii wajjin akka jiraatan eeyyamni kennamuufii qaba. Seera qabeessummaan isaanii mirkanaa'uu qaba. Haalli itti beenyaa argatanii bayyanatanis mijaa'uufii qaba. Pirezidaanti Joo Baayiden hojicha akka raawwachiisan koree ministeera dhimma nageenya biyya keessaa Alhaandaroo Maayikiroosiin hoogganamuu hundeessaniiru. Kana malees bulchiinsi pirezidaanti Joo Baayiden wixinee seeraa godaantota seeran alaa lammummaa hin qabne lammummaa akka argatan taasisus hojiirra oolchuufi jedhameera. Bu'uura wixinee kanaatiin yoo xiqqaate godaantonni lammummaa Ameerikaa hin qabne miiliyoona 11 ol ta'an lammummaa argatu jedhameera. Tarkaanfiin pirezidaanti Joo Baayiden kun garuu akkuma deeggarsa argate mormiinis mudateera. Keessattuu qaamoleen ilaalchota bulchiinsa ganna afran darbee leellisan tarkaanfichi biyyattii godaantota seeran alaa itti heddummeessuun baasii hin malleef saaxiluun dabalatatti yakka babal'isa jechuun mormaa jiru. Daawwattoota oduuf odeeffannoon keenya ammas tuffee jira. Taansuudhaan immoo odeeffannoo biizinesii isinitti himna. Mangistuu akkuma istuudiyootti argameera odeeffannoo biizinesii qabate. Mangistuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan turte. Odeeffannoo biizinesii qabattee daawwattoota wajjin yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Ayyee galatoomne.